Elizabeth, wanni hin darbine hin jiru. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. مو بيبقى مسكينة. Jirtaa mangisti. نجا كيتي. Jirra alhamdulillah. بقى نجا ناجراتا. Amiin tillee baga nagaan jiraatti. أبكم كيتي نقبنا يكون سي قبنا يرام. Laa ilaaha illallah. Laa ibirra miti torbee tokko rafiti. Irrabni amma haqni baatutti. Dhugaa nama si jaallatu keessaa miidhame sirra. Dhugaadha wallaahi. Namni duutitti murtaa'e abdii kuteera beektaa namni duutitti murtaa'e. Firatii marru maalidha? Wallaahi dhugaa jetti. Baga rabbiin si nassaree baga rabbiin dhugaa keessa baase. Maal sila dhugaan namaan dhokotaa jira. Dhugaan namaan dhokotee hafaa jettee. Akkasi wallaahi. Uumaa waraabessaa keessaa fira nama hin dhowwatin jedhama beektaa? An nama halkan kana deemuu jaallatu fira keetiif diina kee baay'een adda baasee bare. Welcome abdi baga nagaan dhufte bro. Wallaahi Baga nagaan dhufte. bakki asaamaa turetti warra buush godhaa tures warra dhaqee arrabaanii na cabse hunda viidiyoon qabaan yoo barbaadde kan akkanaa dhaabanii kan akkanaa qabdaan na gaafatu barbaadde keessa. Nama dirree jedhamu kana jabeeffadhu. Anuu Dhugaa dubbadhe nama hammam jallate Utuutu akkii hin jiraatu. dabsineedha. utuutu hin jiraatin Jedhan isaa wareetitti argimti. waa'ee isaa utuu ati hin jiraatin irraa dubbanne. Ilmi namaa yoo hangamte iyyuu dhugaa namaa qofan dhossin. Hamaa keessa dubbatu siisa harrabsu dhugaa keessii keenya. Dhugaa namaa dhoksita taanaan dhugaa kee dhokotaa bari. Kanan beektaa garuu. Akkasi wallaahi. Kanaafanii jedhe beektaa gaaf tokko nan deema utuun dhaggeeffadhu mana wayiitti mana sana inni immoo mucaan kun namni baay'ee akka hamaa wayiitti si kenna akka guyyaa tokko ati nama taate namaaf hin yaadnetti si kenna namni baay'een namni gurguddaan bichee mucaan immoo nama ijoollee xiqqaa wayiiti. Gizee sadii irra deebi'e mucaan kun dhugaa dubbachuu fi Oromoof ta'eera keessattuu Harargeedhaaf hin cabe. Gizee sadii irra deebi'naan sadanuu fudhachuu didan dabarsanii kan biraasaa. Hayi namummaa namaa jechuun wallaahi achitti hubadhe. Hanga namni dhugaa namaaf qabdu. Hanga namni namummaa qabdu. Achitti kan fooloo godhee bahe mucaan. Maaliif ilma dhugaati kaa ilmi dhugaa ganda hin qabu. Naannoo hin qabu boruufuu si fayyada. Namni dhugaa kennu. Hamaa kellee dubbatu dhugaa kennuu si qaba. Wallaahi. Kanaaf hedduu galatoomni. Bar akkuma jedhan beektaa arrabaa fi ilkeen waluma buuti. Ilmi namaa tun eega tokko wallole jedhama. Badii isaa malee toltuu isaa dho'isanii wanni ol kaafnee badduu isaa bicha haasuuf nu maali? Bakka dhugaa isaallee dubbannee badduu isaallee dubbachuu wal maddee akkana qabne. Akkas wala madaalu. Gaafa dogongore dammoo ilmi namaa kan dogongore kamiyyuu hin jiru. Bakka dogongore isaa nurraa fudhata. Haala barasaa dammoo as deebisanii akkana haadha isaa, abbaa isaa, daa'ima isaa sinoo guddaan kana waanuma jedhee dubbadhu wallaalee bakka akkanuma laalee kan Mubaarak bira dhufee Mubaarakiin illee sirree jirtaa puush godhee Mubaarak illee biraa ta'u garee san bira illee achillee puush godha. Akkanuma laalee nama Mubaarak firraan shakkine kaan iskiriimshuut godhadheen isaa nama Mubaarak arrabsuu giiftii kennu kaan iskiriimshuut godhadhee qabee taa'ee jira. Mubaarak bira dhufee laayik godhee biraa deema. Jara bira deemee dammoo puush jedha. Mubaarakiin illee sirree jirte kana. Waanuma dubbadhu wallaalee gizee inni akkas dalagu isa wallaahi billaahi sanuu namaan kabaju nama guddaa. Kanaafuu dubbadhaa. Yaa dirree neeta kaasite sirriidha. Laal deeggaraan akkasii nama dhuunfa jaalatu. Naarkiidhaaf takkee immoo waasira barbaadaaf tola jechuun maqaadhaaf yoo ta'e ala osoo kan yaalannu nama ta'uu baatee hojii namaa ta'e namni suni gaafa hojii isaa san dhiise gaafa hojii san gane gaafa hojii san inni facaase sababa hojii sanitti isa qofa jibbita gaafsan jibbaan sirrii jibbaan negaatiif hin qabne sani jenna mana amma yoo jaalalli adda isa jaalatu hojii isaa caalaa bifa isaa ta'e akka innis beekuuf ta'e akka innis arguuf ta'e waa isa jiraa miire amma nam tokko jira guyyaa akkasii waan akkasitti godhe akkas naa godhe akkas waan akkasii sani inni sun jaalala sirriitti miti si jammar jalqabumaa'u jaalalli sirriin jaalala hojii isaatiin gaarumina isaatiif wanta inni dalagu jiru jaalattu yoo ta'e
Gaafa inni hojii san ganee hojii san dhaabee yoo jibbite rakkoon qabaatu. Maaliif hojii jaalattee hojii dhiisee tanaaf jibbite. Inni san jibbaa sirriitti jaalala sirriitti. Jaalalli ammoo fedha gastiitiif, fedha beekamtiitiif, fedha maqaa si waamuutiif yoo ta'e inni sun rakkoodha. Gaafa gastiin hafe, gaafa maqaan si waamuu hafe, gaafa inni si beekuun hafe ati maal gootare? Isa barbaaddu san gatii dhabdeef deebitee aartee arsii nama shira biraa xaxxaa jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf yoo waaqa dubbanne jaalalli namni dhufee si biratti si faarsuu fi ani yeroo baay'ee hin qaanfadha akka waan ta'etti. Gaafa namni akkasii yaa goota koo yaa maal koo natti hin tolu beektaa. Ani namaan jaaladhu tokkos haa ta'u namaan kabaju tokko bakka inni jirutti waan hin haasa'uu hin qabu haasa'uu natti hin tolu. Jechuun osoo ana haasa'uu inni na dhaga'uu baate gaafa ana haasa'u san akkasitti inni irraa gammade si galee bakka jechuun jechaas duraa dhuma. Amma namni akkasii si jibbuudhaafis si jaalachuudhaafis tarsimoo tokko illee hin qaban karoora tokko illee hin qaban. Dhufan si jaalatan kutan si jibban. Akkuma si faarsan sanitti gaafa deeman illee akkasii arrabsan hubadhu. Jaalalli sirriin garuu jaalala yoo walii qabaatan illee wal qaanfachaa wal kabajaa hojii irratti haqa irratti dhugaa irratti wal jaalatan inni rakkina hin qabu. Anjoollee akkasii nama baay'een arge akkuma ta'e agarte jechuun nama dhaabbataa hin qabne gaararraa jaanii jiramii ganda keenya gaararraa kayooti dhufte amma bifa jiru tokko jira si galee warroota akkas ta'anii jira. Isaan sun xawalwaallota qilleensa buubeedha bakka akaruma qilleensa dhufe deeman. Asittis dhufe asittis mi'aawa akkittis haqee akkittis mi'aawa hin kafarree si namannes. Amma rakkoon sani wanni guddaan nama kana rakkise dhaala kana wanni rakkise nama amma lafarra jiru kana wanni rakkisu jiru maa inni hin kafarree hin amanne. Jiddu gala jira. Achis yoo dhage diimaadha. Asis yoo dhufe diimaadha. Eenyu adiidha eenyu diimaadha kayyuu tokkoo fi lama qumaalla kootii irra geesse malee sadarkaa adda baasuun hin danda'amne irra jira namni kun dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Inni akkanaa kun ammoo fagoo nama noofu nama saarfachiisa dhugaa. Yoo jibbite hangaasaa Ibrahim fa'aa ni beektanii hangaasaa Ibrahim. Yoo jibbees mudhii itti citee haqa bee jibba. Yoo jaalates akkasuma deebi'ee isa sanis jibbee kanaas jaalate jaalalachuun akkas jee nama naan. Jaalalli siifillee bu'aa qabu waan jaalatu sanillee isaafis bu'aa qabu jaalala akkasiiti. Haqaan dhugaan mudhiitti jettee jaalatti dhugaa irratti. Dhugaa san dhabde gara galtee ammaas akkasuma yoo jibbite maaf mushkila. Garuu fakkaachuudhaaf olii gacceetee asittis mi'aawaa akkittis mi'aawaa yoo as ooltees yoo achi ooltees bakkuma oolte. Kanuma abbaa fuudhee kanumaayyoo fuudhee abbaadha akka jaansan. Akkas ta'uun gaarii miti. Namni keenya baay'een akkas ta'ee jira. Arraas yoo ta'e boruus haqa iyyaan agarru dhugaa gurraan dhageenyu. Kakeessa keenya turu gammadu. Kayoo nu gaafatanillee afaan guutannee deebisuuf himuullee dandeenya. San deeggarra san dubbannaa san bira dhaabbannaa. Amma dabbal waan ta'e gartee sa'aatii ammaan tana osoo sammuun namaa laalamne Oromoon tinna fooloo namaa laaltee beektaa. Yaa. Osoo sammuu namaa laalee fooloo laalte. Anam wanni an dubbadhu yoo gaarii ta'e wanni ati dubbattu gaarii ta'e fooloo kee laalanii ittunniin fooloo kuma takka qabdeen gaditti hambisan sii galaame. Nama dubbii kan akkana bu. Hayyoota meeqa argatta ka fooloo kuma takka qabu bakka fedhaa jiraatu nama dubbii tana dubbatee murteessuu danda'u. Nama meeqa jira. Ka dubbachuun beene ka fooloon kuma 30 galee ka dubbii takka hin beene soqatte Oromoon ta'in rakkoo si agarteeti. Dhugaadha. Kanaafuu nama mubaarak nama tokko ka jaalladhu waan dhaamuuf feetaa. Gabbaatee bichaa deebii badaa. Kas tura deebi'ee jiraate akka deebi'etti. Kaasirraa achi abbaan fedhe si arrabse dhiisee si faarse malsi hin deebisiniif. Dhugaadha. Amma gabaa aartii Oromooti yoo deebite muuziqaa keessatti sirboota nama gurguddaa nama beekamtii qaban nama dhageettii qabanii walaloonsaa haa ta'u yadaloonsaa haa ta'u akkaataan taaktiikasaa haa ta'u yoo abbummaan fedhe gurbaan tokko guddaa namni beekamu dhufee sirbe viinsaa halkan tokkotti meeqa deema garuu sirboonni xixiqqoo hin jiru. Sirboonni ijoollee lafaa ol dhufaa jiranii sirbaman ergaansaa walaloonsaa yadaloonsaa bifa gaarii fi ergaa sirrii qabu jira. Jiraa miiree ammoo rakkoon guddaan sani akkuma ati gatte dubbii kee caalaa fuula kee ilaalama. Dubbii kee caalaa shaklii tees ilaala. Qaama kee ilaalama. Kanaan rakkoo ta'e jaarsota gattee araaraaf jaarsi dhibbi takka kaati yaamtu namoota gurguddaan jiru. Garuu keessaa karaa TikTok kanaan karaa amma waan deemaa jiru kanarratti namummaa silaatu gurguddaadha wayii beekan gattee sagalee Oromoo biratti araara bakka adda addaatti gastii nama gurguddaa irratti bakkoota fi nama hedduu jiru turetti argaa negatiif ta'e hundi irra ta'e dhume. Osoo wali qabdee fiddee wallaahi osoo haqaa fi dhugaa takka hin baasne guyyaa kana guutuu wal nyaachaa oolanii haasaa oolanii